Yoo yaa warqeen nageenyi san badhaadha. Duuba kalee nam dhalaariyyaa kaduri duuba areerotti waliin guddannee loon waliin tissum baadiyyaa baddaa areeroo keessa loon waliin tissin tokko simu wal argannee wal haasofnee waan durii qaabannee akka dansaa taphanne qofal. Odum taphannu duuba waan gaafa horii tissinu waan gaafa mataati haamnee haasofne. Innaan waan an jedheen abboo gaaf duri akka loon nurra badanii yoo loon nurra badan kaan doo barbaadu looniiti nuyin akkanan cuf dhoomna haan beetta jedheen garan cuftee akeeknamu gargar bahee duub deemanii loon barbaadan. Eebati dhugaa waan ta'e naan jedhe abboo atin gaafa suyi akka dabaan cuf dha'uu beetta isaan mallaan cuf dha'uun beetta jedhe. Duubaan cuf dha'uun suniin duri hojjaa loon namirra badan hojjaa horii namirra badu wanni beekumsa ajaa'iba si hayyuanin. Duuba uummatum keenya irra baran nulleen abbootum keenya dhaalle duuba hojjaa horii namirra batu ganaa harka kan akkan fuudhanii ancuf akkan ganaa harka kanatti tufan. Akka kan ancuf tufanii akkan qaban. Akkan qabanii duuba quba harka hallamaan akkan qabdee duuba akkana qabdee ancuftaan jidduu heddhoofte. Gartaa amma achi cirrisite. Yoo siin achi cirrisite loon achi jiranii karaa kan barbaadu deemanii jechuudha. Nami tokko karaa hamba nami haalleen karaa dhibii baa jechuudha. Marroo iddoo duuba ittum qajeela wanni waan dabaati ittum qajeelanillee jechuudha akkan cufti dhooftu sun. Naani duuba nami warri tikaa ijoolleen tikaa an cuf dhoofti. Nami guddaan ammoo himuudha. Nami guddaan jaarolee faan hoja beektan nami faan namirra bade horiillee fakkeenya guyyaa tokko badee turfaa himuudhaan. Himuudhaan tun namni himuu na bira hin jirtu malee sila sunillee liqoon beeka duuba himuudhaan fuudhanii nam guddaadhaa jaarolee dhamarroo iddoo akkam fuudhanii akkan wanni godhan duuba akkan godhanii gari siin akeek gargartee fiixeen tun akeek taanii horiin achi gul jira achi gul barbaadu deema jedhan. Duuba wanni kun gartee beekumsa uummata kenna jechuudha. Innaan allee waan abboo ati nufii qaabatta jedheen atan cuf dha'uu beektaa jedheen. Innaan waan naan jedhe abboo anam nama waaqaati an cuf dha'uun waan sheexanaati anam nama waaqaati waan sun hin dha'uu jedhe. Inni akkas ennaani wanni haan xiqqoo tokko na dhagamte. Abboo ati nama waaqaati eenyurree nam bineensaati jedheen. Wanni amantii namuu qabaachuu dandeenya. Ammoo waan gartee aadaa uummata wanni kun beekumsayyuu wanni kun qaroominayyuu uummati keenya ganna gasi waan kana fayyadama ture. Beekumsa jechuudha. Duuba beekumsa uummata wanni kun waan sheexana jedhanii yoo xireeffatani duuba atin annam waaqaati wanni sun waan sheexanaa jettu wanni sun xireeffachaa taati diqqeessullee taati atin amantii fe'in qabaachuu dandeenya nuun cufta amantii akka qabaachuu dandeenya. Garuu waan uummataallee man habajuu mal diqqeessuu mal yoo feetitti namanii yoo feete waan sun hin hojjetin ammoo hin diqqeessuu hin qabnu jechaan afaaniin waan sheexana jechuun maan annam waaqaati jechuun maan nam bineensa jira namuu waaqaati dhalootaan eegee amantii akka gulaa deemaniiti malee duuba waan akkana kan maal laallachuu mal annaa kiyyatti an cufdhaa'uun suniyyuuni beekumsa guddaa that is an indigenous knowledge beekumsa wisdomi. Beekumsa waaqii uummata kennaa kenna. Uummati keenya ganna waan kana ittiin fayyadamaa bahe guddoo hojjaa karaa cufdhaan sun horiiyyuun argataniyyuu marroo garii. Bisi gala himuudhaanillee akkasuma. Wanni kun marroo gariitti qajeeltu marroo garii irra goortamoo marroo gariittum qajeeltu. Wanni beekumsa jechuudha. Prediction mal dha'u. Bisi gala mal dha'u. Duuba akkasii marroo hedduu gartee waan amantii waan beekumsa addunyaa kan wal qabsiifnee kenne kan gartee haa uummata kenna kan. We contempt into fun. Ka uummata keenyaa kuwa wanni sun beekumsi ta'ina kuwa wanni sun gartee duuba tafummaa ka faranjii kana mulaa leellisine waaqaan dhoomna. Amma dosila himuu dha'uun an cuf dha'uun waan faranjii taate sila yoon waaqaan dhoomna. Amma kennu waan taateef gartee diqqeessine xureessina jechuudha. So marroo kanaafi waan aadaa waan uummata ati yoo feetitti namaniin ammoo diqqeessuu irramaan uf qusachuu mallee jechuudha. Wanni kun beekumsi mataa isaattu waan irra yoo ejjanii qoratanii si uummata kan maantu waan kan barsiisa maani duuban jira yoom jalqaba waan akkana kan beekumsa akkana kan waan jedhayyuu waan gartee kee deemanii analyze godhuu mala wanni beekumsa paatiinti beekumsi guddaan beeku uummata keenya bir jira. There is unlimited indigenous knowledge, you know, uummata keenya bir ka jira jechuudha.
بيكم سام اللي بيتا بيكم كل authentic كل ka oma walitin daramin beekumsa akkanaatu uummata keenya bira jira jechuudha. So waan akkana kana laallachuu malee amantiif barnoota addunyaa kan da'oo godhannee waan aadaa uummata keenya akka hin tuffan akka hin xiqqeessinee dhaamsu kan keessaan dabarsuu barbaade jechuudha. Akkasii galatooma.